Assalamu alaikum وبلين خياكم جرتن أرس فيديو بروك أبدي ديادي نيات دائما بريدا هيلزي بواك أبون كبير ديادي تديادا ولين غونا فيديو هم مايين ولين تمرا أرو ونين كبدي ديادي أجا مانغو أكسمس تلبا واسدين خنا ولي قبسيني غونا إتديادا Ajaa keenya ibidda irratti xiqqishoo akka oowwisnu akkas goona talballee akkasumatti xiqqoo oowwisna ibidda irratti lameenuu jechuudha san booda ni daayinaa jechuudha. Ajjas talbas akkasumatti daayinaa arra nyaata kana keessatti nyaanni akkaan bu'aa qabu talbaadha jechuudha. Nyaata sadeen kana keessaa sadeenuu bareedaadha. Guddaan bu'aa qabu warra daa'ima keenyaaf talbaa kana jechuudha. Talbaan akkuma beeknutti pirootiina qaba. Pirootiinni qaama daa'imaa idoof talbaan nama hundaafuu nama guddaa fi ijoolleen qabu du'aadha bareedaadha. Pirootiina qaba. Qaama ijoollee ijaaruu irratti guddina qaamaatiif bareedaadha. Akkasumatti faatii asiid omeegaa 3 warra jaamu kana keessaa tokko talbaadha jechuudha. Guddina sammuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Daa'imni keenya ji'a 8 irraa eegalee talbaa fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Garuu hanqa amatti akka guututti talbaa jiraan itti kannamuu daa'imatti akkanatti daakame bifa kanaan nyaata isaanii keessatti ida'uudhaan talbaa daa'ima keenyaaf kennuu dandeenya. Ammas ji'a 8 ol ta'uu qaba daa'imni. Akkasii yeroon qoradhu isinis seenaati ilaalaa. Maangoodhas akkanatti mummuree cicciree nindaakaa maangoo sittinayna maangoonis bu'aa mataa isii qabdi ajjaanis akkasumatti talbaanis akkan isinii himetti wanni sadeenuu gahee guddaa taphatanii jechuudha. Akkanatti manatti qopheessinee fi nyaata daa'imaa nyaata fayyaa manatti qulqulluudhaan qopheessinee daa'ima keenya nyaachisnaa jechuudha. Nyaata alaa ashagamee bitamu sana ani daa'ima kiyyaaf hin bitu. Isinillee akkanatti daa'imaaf qopheessaa mana keessatti jechuudha. Maangoo teenya ni daayinaa akkuma juuzatti jechuudha. Akkuma smuuziitti daayinaa. Asittis bishaan kubbaayyaa takkaan fayyadamee bishaan daa'imaa ajjas akkasumatti hanqa maankaa lamaa takka talbas maankaa takka. Talbaan faayidaa guddaa qaba gaa suutaan daa'ima keenya barsiisu jechuun maankaa takka fayyadamnaa maankaa 2-3 godha akkasitti gisee daa'imni jabaataa dhufe idaa nyaata keessatti akkana walitti idaa daa'imaaf kennuudha jechuudha.
ni bilcheessina hanqa daqiiqaa 10 irraa ilaa daqiiqaa 15 daqiiqaa 12 akkas hanqa nu bilchaatu ibidda irratti qajeellee bilcheessina ifa nu bilchaate booda maangoo itti naqna jechuudha. Maangoo itti naqnee waliin dhooyna. Nyaata ajaa'ibaa bareeda heelzii kana ta'a jechuudha walitti. Akkasitti daa'ima keenya nyaachisna. Faayidaa itti argattanii isinis akkana godhaa. Daa'ima keessanii kannaan isiniin jaa. An akkattiin fayyadamaa. Viidiyoo kana yoo jaalattan like, share, subscribe akkasumas naa godhaa. Galatooma viidiyoo birootiin amma wal arginu nagaatti.